gaafatu qaama addaatti gasheera. Wixineen kun dhumni isaa kaayyoon isaa inni dhumaa tokkoffaa dubartoota achi keessatti fayyadama taasisuudha. Lammataa qulqullina magaalaa keenya magaalaa naannoo keenyatti eegsisuudha. Sadaffaan immoo akkuma biyyoota biraa nus akkamitti kompoostii kiiloodhaan madaallee gurguruu dandeenya. Aweemasiisan akkamitti sosaayitii keessatti humna. Kompoostii ati gaafa taanaan biqilaa mana kee boruudhaafis akkattu. Dhaabuudhaafis namni mootiveeshinii argatu. Qindeessaa waajjira magariisummaaf qulqullinaa magaalotaa godina Bunnoo Beddellee kan ta'an obbo Bayyana Daadhii hojii Tizitaan hojjetaa jirtu ilaalchisee yaada itti aanu kennanii jiru. Tizitaan bara darbeedha yaada kana kan fidde erga waajjiraatti waan tokko deeggaruuf itti deemneerra amma humna keenyaa garuu piroojeektii baay'ee guddaadha waan ta'eef sadarkaa waajjiraatti waan tokko akka ishee nama piroojeektii sana hojjettee agarsiisuu dandeessuuf wajjin turre waan xiqqoo deeggaraa turre dabalataan garuu amma yeroo misooma magaalaa wajjin kallattiidhaan warra dhaabbatanii fi mootummaa kana itti barbaadanii akka isaan deeggarsa godhaniif biiroo wajjin kontaaktii gochaa jirra jechaadha. Gama biraatiin immoo biiroon Baddallees gara keenya jira waan ta'eef isaan wajjinis waan tokko mari'achaa jira. Proposaalii gashiteetti sadarkaadhuma qindeessituu godinaatti ajandaadhuma qindeessituu ta'ee deemee kabarajii yoo argate isa sanaafis kallattii sanaan akka itti deemamu wanti ni jechaa jiru jira. Dubartootaafis ergaa dabarsitee jirti Tizitaan. Shamarran warra kaaniif kan hin gorsoon kaayyoo tokko waa tokko qabatanii yeroo deemanu galma isaanii ilaaluudha malee obstaakilee quunnamu arginee dhaabbanna taanaan waan sanaan abdii kunna taanaan bakka galma keenya ga'uu hin dandeenye. Yeroo waa baay'ee waliin hojjechaa deemtu qormaaf hin dhibamu. Yeroo tokko ani iyyuu nan dadhaba. Qaama tokko bira nan neeqaa. Qaama sana amansiisuun qabaa. Akka carraa ta'e amala kootti waan hin barbaadu gochuufan amma sadarkaa kamittuu nan deema. Mana keessa mana koo maaneej nan godha. Ijoollee 2 qaba. Maatii qaba. Maatii koo anatu maaneej godha. Hojiin idileen itti jiraadhu jira. Hojiin piroojeektii kanaa jira. Kana hundan waliin fuudhee deema. Kun maal agarsiisaa dubartoonni akka jirri waa baay'ee tokko waliin hojjechuu danda'anidha. Carraan argadhe kamiiniyyuu hin dabarsu. Carraan sun naa fayyadu isa dhiisuu carraa sana numa yaala. Hojii dabalataa garri biraastuu jiraateen mana hojjeta. Kanaaf bakka yaadne ga'uuf carraa arganne itti fayyadamu ofii keenya immoo hanga'aadhaan kan hojjechuu nan danda'a jedhanii of amansiisu jedheen dabarsa ergaa kana qabu. Galmi kee gara fuulduraa maali Tizitaa? Galmi koo gara fuulduraa faabrikaa kompoostii guddaa sana dhaabuu achi keessatti dubartoota fayyadamaa taasisuu magaala koo qulqulleessuu magaala keenya qofa miti godinoota ollaatiif illee fakkeenya gaarii taanee muuxannoo wal jijjiirree wanti kun akka babal'atu taasisuudha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota dhibee sammuu qaban cancalaan hidhanii kaa'uun Afrikaa keessatti gochaa gaddisiisaa baratame. Ijoollee aga waggaa 10 warra isaaniitiin cancalamee kutaa xiqqoo keessa kaa'amaa jira. Gabaasaan dhiyeenya kana garee mirga dhala namaa Human Rights Watchiin bahe. Gochaan gaddisiisaan akkanaa ilaalcha moggaatti qooduu namoota dhibee sammuu qabanirra jiruu fi dhabamuu tajaajila fayyaa namoota dhibee sammuu qabanirraa kan madde ta'utu dubbatama. Qophiin fayyaa irraa gabaasaanii Paawul Johannesburg irraa ergite kanatti fuuleffataa jaallannitu dhiyeessa. Yeroo waggaa tokko guutuuf jedhuuf Benjaamin Bilaal dhagaatti hidhamee ture. Kun isaa fi uummata 100,000 hedduu addunyaarra jiran keessumaa immoo kanneen Afrikaa keessaaf jireenya dhugaati malee kan ofumaa seenaan himu miti. Benjaamin Bilaal akka jedhutti. Few years back, I was taken to a faith healing center by my grandmother and my mother. There I was shackled. Waggootii hanga tokko dura akkoo koof harmeen koo gara waaltaa amantii tokkotti fayyinaaf nageessanii turan. Achitti harki koof miilli koo hidhamee san booda sansalataan dhagaatti na hidhan. Baatii 11f achin ture. Iddoo sana nyaati hin jiru. Yoo fedhan qofa nyaata nuu laatu. Naannoo sana sosso'uun gonkumaan danda'amu. Yoo sosso'uuf carraa argattes akkuma hidhamteetti ta'aa jedhe. Maaliif waan akkasiirra ga'e? Hospitaala dhukkuba sammuu fi wal'aansa kennu tokkicha Laayiberiyaa keessaatti geeffame. Haalli inni itti baatii 11f keessa ture immoo dhibee sammuu dipireeshin jedhamuuf isa saaxile.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka tilmaametti lammiiwwan Laayiberiyaa 5 keessaa tokko dhibee sammuu salphaa ta'eef giddugaleessa ta'een qabamu. Jaarmiyaan kun akka jedhetti Laayiberiyaan bara 2016 jechuun waggaa 4 dura ogeessa oguma qorannaa sammuu barate tokko qofa qabdi turte. Hiyyumii fi waa'ee dhibee sammuu hubannaa dhabuun maatii silaayyuu lubbuun jiraachuuf jecha carraaqaa jiran biratti ilaalcha duraa argachuu hin dandeenye. Keeriitii Sharma garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch keessatti mirga namoonni qaamaa hir'atan qaban irratti qorannaa gaggeessan dhibeen sammuu Afrikaa keessatti kan baratame ta'us rakkoo addunyaatii jedhu. Namoota dhukkuba sammuun qabaman haala itti keessummeessan kan ilaaleen akkasumas muuxannoo ofii qaban itti dabaluun Shaarmaan gabaasa waggaa kanaa barreessanii jiru. Garuu nama hin dhaggeeffatan jedhan. Shackled people live in extremely unsanitary and degrading conditions. Many are forced to eat, sleep, urinate, defecate in a very small. Namoonni harkaaf miilli isaanii hidhame kun haala qulqullinni naannoo isaa itti hin eegamneef gadi bu'aa ta'e keessa jiraatu. Hedduun isaanii iddoo xinnoo keessatti akka nyaata nyaatan, rafan, fincaaniif booliif gargaaramaniif dirqisiifamu. Yeroo tokko tokko iddoo bal'inni isaa meetira 1 meetira 2 ta'e keessa kaa'amu. Kabajaa dhala namaaf godhamuu qabu dhorkamuu jedhan. Namichi tokko Keeniyaa keessatti akka natti himetti jedhu Shaarmaan waggootii 5 hidhanii na kaa'anii jedhe. Sansalatti ittiin na hidhan hedduu ulfaata. Kun immoo na gaddisiiseera. Kutaa keessa ture keessa dhiirota 7 jira. Uffata uffachuun hin eeyyamamuuf. Waan keessaan uffatamu kan qaama saalaasaa fi taa'aasaa qofa haguuguffata. Fincaanii fi boolii fi baaldiin gargaaramaa jedhe. Walumaa gala haaluma dhalli namaa keessa turuu hin malle keessan turee jedhee jedhan. Dhalli namaa silaa walaba ta'uu qabaa jedhaniiru. Kun kan ta'uuf mootummoonni Afrikaa hedduun namoota dhibee sammuu qabaniif deeggarsaaf tajaajila ga'aa hin kennan. Keeniyaa keessatti kan maadheeffate caasaa namoota sammuun isaanii dhibameef hojjetu kan Pan African Network jedhamuuf dura taa'aa kan ta'an Michael Jenga akka jedhanitti mootummootaaf yaadan dhiyeessu laman qabaa jedhu. We need absolute prohibition in terms of shackling. I think that for me is very, very important that we need to have the enabling legal framework to address all the challenges. Harkaa fi miilla hidhuun akka hafuuf ajajni seeraa jiraachuu qaba. Rakkoo jiran kanaaf furmaata arguuf gama seeraan waa hojjetamuu akka qabuu fi barbaachisaa ta'uusaa anaaf naa gala. Garuu waa'ee seeraa qofa otoo hin taane wanni beekamuu qabuuf barbaachisaan maalii isa jedhu ilaaluu qabna. Akka kootti waan akkaan barbaachisaan hawaasa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa namoota sammuun isaanii dhukkubsateef akka argamu gochuufi kunis hawaasa bal'aa keessatti akka argamuuf hojjechuudha jedhaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa kabarreessan Shaarmaan immoo dhukkubi COVID-19 rakkoo kana daran hammeesseeraa jedhu. People go in and out of chains depending on the support that's available in the community. I've personally documented a case who was shackled for 8 years in a shed. Namoonni deeggarsa hawaasa isaanii biraa kennamu argachuuf harka isaanii hidhaa keessaa hiikamuu fi deebisamee hidhamuutu jira. Nama waggaa 8tiif mana xinnoo mana boroo jiruutti hidhame gabaafnee jirra. Amma gadhiifamee hawaasa isaatti deebi'eera. Sababiinsaas deeggarsa akka argatuufi jedhan. Hojii argateera. Naannoo isaatti masjiida jiru sagantaa kadhataa yeroo jiru deemee labsa. Waggaa 4 booda garuu dhukkubi COVID-19 isa qabnaan maatiinsaa deebisanii hidhan. Sababiinsaas tajaajila mootummaan kennu keessatti rakkoon uumamee tajaajila addaan cite waan ta'eef jedhan. Seenaan Benjaamin Bilaal garuu dhuma gaarii qabaateera. Obboleessi isaa inni guddaan lafa amantii jedhamee baatii 11f hidhame sanaa baasee hospitaala wal'aansa fayyaa sammuu magaalaa Monrooviyaa jiru seensiseera. Sana booda barnoota isaa xumuree yeroo ammaa mana barnoota tokko keessatti barsiisaa ta'uudhaan mindeeffamee jira. Gama kaaniin immoo qabsaa'aa waa'ee dhukkuboota sammuu ta'uudhaan mootummaa wajjin hojjetaa jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Jiraattonni naannawaa haroo wancii tokko tokko wancii karoora gabataa lahaagir jedhamuun misoomsuudhaaf haroowwan biyyattii kabiroo lama waliin karoora keessa galuun kan isaan gammachiise ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Gama biraatiin immoo yeroo mootummoota Itiyoophiyaa dabranii keessa haroo wancii misoomsina jedhamee usuun hojjetamiin waan hafaa tureef ammallee akka shakkii qaban kanneen ibsan jiraattonni naannichaa lafa keenyarraa akka nun buqqifnellee sodaa qabna jedhu. Misoomni haroo wancii yoo dhuguma akka karoorfametti eegale namoonni naannoo baratan hojii argachuuf hawaasni naannoo akka fayyadamuu danda'u ibsamee jira. Daawwattoonni tokko tokko naannoo sanatti argamanis haroo wancii misoomuu baay'ee barbaannaa jedhu. Gabaasaan Akoor Malkaa dhiyeenya Amborraa nuuf erga dhiyeessina. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa gidduutti argama. Bishaan miidhagaa bifa cuquliisaa uffatee gaarreewwan gidduu ciisuu fi naannoon isaa magariisa ta'e kun haroo wanciiti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ji'oota muraasa dura haroo naannoo Amaaraa keessatti argamu Gorgoraa jedhamuu fi naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaatti kan argamu haroo Kooyishaa wajjin haroon wancii karoora gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamuun akka misoomu yeroo ibsan akkas jedhanii turan. Wanciin baay'ee kan nama hawwatu. Ga'umsa kennaa fi aartii kan mul'isu gaara magariisa bishaan qabu hojii amma tokko hojjechuudhaan Finfinnee irraa fageenya baay'ee dhiyoo ta'e irratti kan argamu waan ta'eef namootni hedduu sanbataaf dilbata dhaqanii bakka itti bashannanuu danda'an hawaasni naannoo carraa hojii argachuu fi hojii uumuutiin jireenya isaa akka fooyyeffatu kan carraa kennuu danda'u jedhan. Magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 27 irratti kan argamu haroo wancii yeroo ni misooma jedhame miira itti dhaga'ame gaafannee turre jiraattota naannawa haroo wancii tokko tokko. Maqaan koo Beellamoo Zallaqaan jedha. Ani umriin koo nama waggaa 70. Dooktora Abiyyi dhufanii biyya kana ilaalanii biyya kana misoomsa jechuudhaaf baay'ee biyyi kun itti gammadeeti, itti gaggabeeti, jaalateeti, jaalala guddaadhaan taqabbadee jira. Dassaaleny Galataan jedhama. Turjumaana Ikoo Turizimii miseensaa jechuudha. Baay'ee gammanne. Yeroo abbootiin keenya naa dhageenyu abbootiin keenya nuti umurii keenya kanaan qaqqabneerra moocii Amboo Walisoo moocii wancii kun haa misoomu Mangistuu Hayilamaariyaam fakkeenyaaf innaa dhageenyu bakkeensaa bakka gaattiraa ciciisaa bakka jedhamu sana hoteela ofiisaatii dhufee bulee nan hojjedha jedhee deemee nuun jiru abbootiin keenya jechuudha. Nutis ijoollummaan qaqqabneerra baruma baraan dubbatama barum baraanii si'a baay'ee pirojektiin kun jalqabamee qayyafamee achumaan hafaa ture. Kana dhuguma taanaan nuti umurii keenya kanaan kana arginee misoomni kun galma taataanaan baay'ee gammanna. Fayyaa Lammaan jedhama. Haroo wancii misoomuu isaarratti baay'ee itti gammanne Dr. Abiyyi Ahmed biyya kana dhufanii biyya keenya kana ilaalaniiru jechaadha. Biyya miidhagaa kana sirriitti itti gammanne asirratti pirojektiin kun hojjetamuudhaaf itti gammanneerra. Masfin Admaasuun jedhama. Pirojektiin kun hin dhufa yaannaa oduudhaan dhageenyu gammachuun nutti dhagahame. Garuu nuti har'a miti kan gammachuun kan nutti dhagahame. Mootummoota darban keessaa mootummoota hedduu dhufee mootummaa wayyaanee bilcheetu biyya kana hin qaqqabne. Karoorri misoomaa haroo wancii kun mootummoota kanaan dura Itoophiyaa geggeessaa turan irraa kan dhiyaataa turee fi akka misoomu dubbatamaa ture jedhan. Kanaan wal qabatees shakkii qabnaa jechuun dubbatu. Mootummoonni hedduun isaanii dhufanii biyya kana irratti hojjenna jedhanii mootummaan hojjetan jiru garuu dhiisni kun dhufee do'iidhaan dhufee nan hojjedhaa isa kanas gammachuu gammanna malee hamma jaayina agarratti hamma xumura sana agarratti wanti gammannee hamma wanni taanu hin jiru oduudhaan wanti gammannu hin jiru jechuudha. Mootummaan darban hundi isaanii nu soba waan ta'eef ni jaayina agarre waan ta'eef hamma gaafa dhufee hojii kana eegalee wanti nuti gammannu hin jiru. Mangistiin baay'ee dhufee ilaalaa turu namni hojjaarra nu wajjin jiru. Gizee Hayilasillaasee dhufanii ilaalaa turan dargiin ilaalaa ture hin misoomsina jechaa ture misooma kan nu argisiisan jiru dhugumaan ta'uu laata jenneeti xaraxarra. Mootummoonni gara darban Gizee Hayilasillaasee irraa kaasee Hayilasillaasee nama bakkee kana bule bakkee nuti dhaabbannu kana jechuudha. Asitti kibbii Hayilasillaasee jedhamaa dunkaana dhaabbatee fiddee kana bulanii jechuudha. Gizee Hayilasillaasee irraa kaasee mootummoonni baay'een dhufaa turan hin dhufuu ajaa'ibsiisanii hin hojjanna jedhaniiti dubbataniiti deemu achumaan hafuu jechuudha. Sirnuma immoo ani umurii kootiin keessa baay'inaan keessa dabarse keessa sirna wayyaanee keessa soofatte si'a baay'eedha keessumaa moocii Amboo Walisoo si'a baay'ee dhufe si'a baay'ee bajanni bajjatame hin qayyasuu achumaan badu hin jammaruu achumaan badu jechuudha. Ammas immoo inni kun dhugumaa laata dhuguma immoo Dr. Abiyyi dhufanii wanti nutti himaniiru waanni kun dhuguma tattamaan waanni kun hojjaarraa oolaa moo hin oolu isa jedhu shakkiin wanta keessa keenyatti ana bichaa otoo hin taane uummanni hundumtuu kanuma siin jechuu danda'u. Jireenyi qonnaan bultootaa naannoo haroo wancii haroo wanciin kan wal qabate ta'urraa kan ka'e
yaaddoo qabanis akkasitti ibsanii jiru. Taaddalaa Guddataan jedhama. Biyya kana keessatti biyya miidhagduu bareedduu kana keessatti fayyadamaa bal'inaan hin taane addunyaan nu barre namni illee nu mul'ate guddisee hin jiru. Ammaan kana naannoo kanatti wanti barbaadamu hawaasti biyya kanaa fayyadamu otoo qabeenya uumamaa ishii hin tuqamiin otoo hawaasti ishii bakka kanaa hin buqqa'iin bakka kanatti faayidaa hin barbaada guddachuu hin barbaada. Wanti nuti jibbinu kana keessa yoo biyya kana ka'aanuun jedhan biyya kana ka'uu hin dandeenyu biyya kana maatiin keenya yoo ka'e warqeedha nyaannaa warqeen keenya kun yoo sii bade hin dandeenyu biyya biraatti gallee barahaa hin dandeenyu biyya kana teenyee biyya kanatti itti gargaaramuudhaaf biyyi keenya jaarsi ijoolleen qeerroon qarreen itti gargaaramuudhaaf baay'ee hin jaalanna itti gammanneen jedhe. Yeroo hojiin misooma Haroo Wancii jalqabamu waan ni gumaachana jedhanis dubbatanii jiru jiraattota kanneen keessaa. Gumaachi immoo nuti gochuu dandeenyu naannoon kun humna qabnaa humna keenyaan bira dhaabannaa nageenya naannoo kanaa hin eegsimnaa fi kanaan bukkeen dhaabanna. Uummanni keenya qaama barate uummanni keenya beekaa dhabu hirmaannaa hundayyuu hin dhiyeessu fakkeenyaaf uummanni Wancii achumaa dhufa keessummaa simata nyaatallee nama laatee nama kan falchiisu jechuudha. Mootummaan kun seera qabeessa dhuguma galmaan gaatennaan uummanni keenya guutumaan guutuu maateeriyaalii barbaachisu hojjetoota bulchuudhaan hafanii raffisuudhaan laatallee laaqanallee dhiyeessanii fi tajaajiluudhaaf uummanni qophiidha. Nuti waan ittiin gumaachinu humna keenya amala keenya attuun hin jirtu attuu irraa dhoowwinee keessummaa gaggeessuu hin jaalanna keessummeessinee buna qabnu kenninee fi bishaan qabnu obaafnee biddeen qabnu warqee qabnu wajjin hin nyaannee kanaan gumaachinee gargaaruu danda'a. Gara fuulduraattis yeroo hojiin misooma Haroo Wancii jalqabamu waan abdatan ilaalchisees akkas jedhu. Nuti asirratti gurmoomneeti turistoota gaggeessaa jirra. Waggaa amma kanaa hin hojjannaa turistoota faana warraaqna malee jijjiirama guddaa hin agarsiifne jechuudha. Sababni isaas maalinni turistiin baay'inaan hin dhuftu. Turistiin baay'inaan waan hin dhufneef naannoo kana hoteelli hin jiru. Riizoortiin turistoonni keessa bulan hin jiru. Nyaata barbaaddii, bulmaata barbaaddii, shaaworii barbaaddii turistoonni jechuudha. Garuu ishiin hin dhufti bardeema seenteet innum sana deebiti. Hoteelli haalli mijataan turistoota qophii ta'e asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa taana nuyi miti nuyi miseensa nama 50 yookiin waliigala nama 300 otoo hin taane jiraataan goda kana naannoo miseensa nama 1700 wayiiti. Ammi kun iyyuu kallattii adda addaatiin fayyadamaa ta'a. Piroojeektiin kunis immoo yoo dhufu tokkoffaa dhalataa naannoo kanaatiif carraa hojii ni uuma jireenyi uummataa ni jijjiirama fakkeenyaaf daandiin jiru ture uummanni rakkachaa ture bakka tokko bakka biraa deemuudhaaf amboo walisoo deemuudhaaf kunillee furama ta'a. Magaalaa Finfinnee irraa konkolaataa kireeffachuun namoota 20 ol ta'uudhaan gara Haroo Wancii dhufanii kanneen daawwataa turan keessaa yaada isaanii nuuf qoodaniiru. እኔ ብርሃን እባላለሁኝ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት አሁን ስመጣ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ብርሃንን jedhama kan dhufne immoo Finfinnee irraati. Amma yeroo lammaffaa fi kanan bakka kana dhufe asuma bullee oolleetii kan Haroo Wancii daawwataa naannoo wajjin uumamaa wajjin bashannanaa turru. Haroo Wancii haaluma amma jiru namni dhufee daawwachuu danda'a itti gammadallee osoo haroo kana irratti hojiiwwan kanneen biroo hojjetaman immoo caalaatti gaarii ta'a. Hawaasa naannoo fayyadaa carraa hojii uumuu danda'a. Waca magaalaarraa bakka kana wayyaa. ተስፉ እባላለሁ እና ቁጥራችን ደግሞ ለ25 ነን። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት። ተስፉን jedhama namoota 25 taaneeti garana kan dhufne. Ani garuu yeroo jalqabaaf kanan dhufe. Kanaan dura dhufee bakka kana daawwachuuf hawwaan ture. Sababni isaa immoo hiriyootni koo waan suuraan itti agarsiisaniif foddaa televiziyonaatiinis ilaalaan ture. Muummee ministeera Abiyyi Ahmad immoo yeroo Haroo Wancii irratti hojii misoomaa ni hojjannaa jedhan hedduun gammade. Osoo Haroo Wancii irratti hojii misoomaan jalqabamin daawwachuu hin qabaa jedheen dhufe jedhe. Sagantaa gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamu kanaan haroowwan sadan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kanarraa jalqabee akka misooman kan ibsamaa jiru. Dhaabbileen garaagaraas deeggarsa misooma kanaaf ta'u taasisaa jiraachuu isaanii sabaa himaan biyya keessaa Faanaa Broadcasting Corporate FBC gabaaseera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Wixataa Gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutu walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu.